Gurraas qabin dabarsin qissaa ajaa'ibaa tokko jira. Kan mootiin ajjeefamuu kee rabbi lubbuu isaa hambise. Innis maal namicha tokkotuyyuu mootii tokko jira. Itti aanaa qabaa guyyaa tokko too hojii hojjetanuu deddeemaa jiranii harki mootii qubni mootii citee jennaan itti aanaan isaa sun khayriidhumaaf citee jedheen. As booda mootiin sun aaree dallanee akkamitti qubni kan koo citu natti gammaddee akkamitti isa qubni kan koo cite khayr naan jettaa jechuudhaan mootiin kun itti aare. Yeroo inni aaree jedhu aareen isaa sigaa akkuma beektan namni mootiin nama qaxxaataa haa hidhamu jedhee hidhaatti murteessee shurxaatti waamee poolisiitti waamee geessaa hidhaa jedheen. Wagga geeffamee hidhamullee namni kun maal jedhee khayriidhumaafi jedhe. Namni kun akkam badiin isa raga'u sanarra goos khayrii jedhaa jedheetuma akkasitti dinqifatee ajaa'ibsiifatee dhiisee inni egaa mootiidha. Namichi sun biyya eeguutu sarra jira, akkaataa biyya to'achuu daawwachuutu irra jira. Guyyaa tokko karaa nadaafaa deemee karaa bishaanii deemee biyya silaaluudhaan deemee wagga jedhu waan raajiitti isa mudate. Innis yaabbii isaa yaabbatee bishaan isaa dhiqatee daarii bishaanii wagga deemu ummata taabota gabbaran kan guyyaan jaraa sun guyyaa jaraaf idii ta'e sanaan wal arganii ummanni sun silaa guyyaa jaraa sana guyyaa ciidaa jaraa sana nama dhiheessanii nama qalaniiti dhiiga isaa akkasitti nama gorra'anii isa nuti fakkeenyaaf uduhiyyaa hoolaa qallu jirri garuu lubbuu namaa baasuun nama gorra'u. Ummanni kun silaa dhaabbatee rakkataa jira. Of kennuutti nafsi ofiitiin jabaata. Obboleessa ofii kennuutti obboleessa ofiiti. Ilma ofii kennuutti ilma ofiiti. Hunduusa seenaa walimmoo baasee kennuutti hunduu fira qaba. Walirratti waliin niisu dubbiin rakkisee jira. Akkasitti namni qalamu dhabamee jira. Wagga kana mootiin yaabbii isaa yaabbate farda isaarra taa'ee wagga itti bahu jirri bishaan gamaa kan biyya jara bulchaa jiru mootii biraati. Wagga kana yeroo inni itti bahu fiiskanii qabatanii isuma kana gurraanee qurbaana keenya goonee aalihaa keenyaaf dhiyeessinee taabota keenyaaf qallaa jedhan. Akka beekamutti aadaa keessatti yookaan immoo gosa amantaa jaraa keessatti qurbaana sanaaf dhiyeessuudhaaf gurraanii dhiyeessuudhaaf wanni malee qaamarraa qabu madaarraa ta'e yookaan immoo goddoloo qaamni isaa kan miidhamaa ta'e hin gorra'amtu jennaan qaama isaa fattashuutti seenanii qaamni isaa kun qulqulluu guutuu ta'uu ilaaluu akka seenan qubni isaa cituu argan. Yeroo qubni citaa ta'u namni kun qaamni isaa goddolamaadha guutuu miti hin ta'uu jedhan. Wagga arganii jedhan namni kun nuuf hin ta'u gadhiisaa nama biraa nuuf barbaadaa kan biraa haa gorra'amu jedhanii akkasitti lubbuun nama sanaa baate. Achumaan mootiin sun wagga gadhiifamee bahee jedhu waziirri kiyya itti aanaan kiyya kan inni gaafa sana khayrii anaan jedhe naaf gale amma jedhee akkasitti hubatee sana booda waggaa galee jedhu naman gaafasi sana naa baasaa jedhee warra poolisii sila hidhanitti hime dhaqaa fidaa kottaa jedhe. Iddoo yeroo fidanii jedhanuu yaa namichoo yaa itti aanaa kiyya wanni ati yeroo qubni na citu khayriidha jetteef naa galee maali wanni ati yeroo hidhamtu khayriidha jetteefi kun naaf hin ifne jedheen. Jennaan yaa mootii jedheen an itti aanaa keeti jedheen. Akkuma beekamutti itti aanaan mootii faana deema jedheen. An garuu qaamni kiyya fayyaadha. Gaafa uummanni sun akkasitti mari'atanii sirraan geessisuudha jedhanii qaama kee akkas ta'uu arganii si dhiisan sana ituun an si faana jiraadhe kan koo qaamni fayyaadha. Anatu bakka kee bu'ee wanti sun anarratti gaggeeffamaa jira. Anatuyyuu gorra'amaa jira. Qurbaana anatu ta'aa jira jedhee itti waan hidhamuu dhiiseetii kan nama mudataara hidhamuu kan goonaa kanaaf khayrii ta'ee jedheen. Kanaaf yaa obboleewwanii ما فعل الجليل فهو جميل وإن رب وجهته دينو خيري لهم حكمة سميدة سديسة تولا ستيولة
hikmaa hojjetaaruuf qaba, illaa hojjetaaruuf qaba, miidhaan sirra gahu tokko waan sirra deebisaaruu qaba. Amma namni sun gaafa hidhamu miidhaan sirraa deebise, miidhaa lubbuu sirraa deebise, mootii sana gaafa qubni citu miidhaa lubbuu sirraa deebisuudhaaf sababaa ta'e. Kanaaf wanni rabbi hojjetu khayriidhuma, waan rabbi hojjetu irratti sabaruudhaan haa injifannu, waan rabbiin nu badhaase tola isaarraa isa hafaarsinu, waan khayrii ta'e rabbi nurratti haa dawwamsiisu, waan sharrii ta'e rabbi najaanu haa baasu. Wabillaahi tawfiiq, wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Waan akkanaa hedduu dhagahuudhaafis laayikiidhaan nu jabeessa, nuufis barreessa. Kan akkasii hedduutu jira isiniif dabaluudhaaf qophiidha inshaallahu ta'aalaa. Karaa websaayitii keenya yuutuubii irraas hundumaayyuu seenaatu nu jajjabeessa. Tiiktookii keenya jala dhahachuudhaan achi keessatti galmaa'etti kan jiru jechuudha. YouTube bakka jettu dhahuudhaan naxxana jetti saabskiraayib nu godhattu, asitas fooloo nu gochuudhaan nu jajjabeessa. Laayikii sheeriin dagatinaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.